Ufo bibi. Achumatti nurraa dhaabba maal inni qabataman? Kabatama jedhanii nutti odeessu ani beeku shakkii dhugaa modara na ibsime oduun kan kee akkamitti tala na barreesse waa'ee keetii akkan akkasii na bilbilee gaaffii kiyyaa sirnaan na himi. Munda hamtuu kee odeessa dhugaa dhala ta'uu wallaalee hawaasa biyyi garaa jiru waa'ee kee asaasa oduun kee torbee kana ta'ee akka baasa ani beeku dhiisanatti odeessina kun waan gadi jirre iboddoo takkaallee. Ati beektu malee abbaa warra jira turre alaa jira. Ani beeku shakkii dhugaa modara na ibsime oduun kan kee akkamitti tala na barreesse waa'ee keetii akkan akkasii na bilbilee gaaffii kiyyaa sirnaan na himi. Saayibaa wajjin ooltee na jedhanii ani keetii waajjira teessoo na dargaanii taphaa kooflaa malee hamtuu irratti beeku oguun jedhee himuuf qoosa natti seeku abboomeen adiisa jaalala na jira waan koof hin qabne ifoddoo takkaallee. Ati dhugaa qabda jaalala si jira hamtuu jedhoo qabda. Saayibaa kee wajjin buluun kabatama 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 oduun kabatama ani kabatama oduun kabatama. Kabatama jedhanii nutti odeessu ani beeku shakkii dhugaa modara na ibsime oduun kan kee akkamitti tala na barreesse waa'ee keetii akkan akkasii na bilbilee gaaffii kiyyaa deebii na kenni. Oduu qabatamaaf maaltu taaraagaa ami faffacaasuuf kamuu ganda fiigaa dhugaa dharaan beeku maaf bulti godhiigaa walaalayyoo taates ni gorfadha baagaa oduu nama fuudhu duraan kakuu qabaa fuudhee maaliif gabbaa minarraati dhaabbaa. Sange namaa raajaa tasayyuu dhageessu waan namitti gorsu uumamaa kareessa fuudha ajaa'iba 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 kabatama oduu kabatama ani kabatama oduun kabatama.
oguma jabaadhuti jabeessi warra abbaa gadaasuma jabaadhuti jabeessi yoomuu gadaan keetuma. Sabboonummaa jibsii aadaa kee mul'isii Oromiyaa irratti gadaa mirkaneessi seenaa gaarii qabda hundee qorachiisi ilmaan kee barsiisi aadaa gaarii qabda namoota hubachiisi ilmaan kee barsiisi waan jedhee.